Ashama akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota kiyyaa guyyaa irraallee viidiyoo kan biraan walitti deebinee jiraachuudha. Guyyaa irraa kan waliin ilaallu laaptooppii gaafa bittan maal ilaaluu akka qabnu, laaptooppii bitachuu dura maal beekuu akka qabnu diteelii information jiruun isiniif qooduuf dhufe. Viidiyoo yeroo darbee irratti bilbila akkamii bitachuu akka qabdanii, bilbila gaafa bittan maal beekuu akka qabdanii information wayii isinii kenneen ture. Kana qofa min chaanelii kana irratti dhimma hojii onlaayinii, dhimma dipaartimentii naachuraal saayinsii, sooshaal saayinsii waan hedduu irratti diskas gochaa turre. Information akkasii namoonni barbaadan chaanelii kiyya kanarra deemtanii check gochuu dandeessu jechuudha. Egaati yeroo jalqabaaf gara chaanelii kiyyaa kan dhuftan kan nan beekne yoo jiraattan an barataa yaala fayyaa yookiis barataa meedisinii waggaa 5ffaadha jechuudha. Kallattiimaan gara dhimma keenya guyyaa irraatti osoo hin darbiin wanta akkan isin gaafadha. Chaanelii kiyya kanaaf haaraa yoo taatan like, subscribe gochuun akka isin jajjabeessitan isin gaafadha. Isin eeguttan jira. Like subscribe waan gootaniif guddaa galatooma. Sababni isaas isin sekendii tokko fudhattanii viidiyoo kana like subscribe yeroo gootan anaaf hamilee guddaa naaf kenna. Akkasumallee viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'u godha waan ta'eef viidiyoo kana like subscribe gochuun akka isin jajjabeessitan irra deebiin isin gaafadha. Amma kallattiimaan gara dhimma keenya guyyaa irraatti dabarra. Egaati bara seenaa namoonni hedduun laaptooppii fayyadamuutti jiru. Dura akkuma beekamu laaptooppii namoonni qabatan namoota sirriitti maallaqa qaban, namoota sooressa ta'anii akkasuma immoo namoota hojiin isaanii baay'ee dhimma kana wajjiniin wal qabatutu laaptooppii fayyadamaa jiru. Amma garuu barataan laaptooppiin fayyadamaa, hojjetaan mootummaa eenyu utuu hin jirin laaptooppii namoonni hedduun ni fayyadamu jechuudha. Egaati laaptooppii bitachuudhaaf egaa maallaqa hedduu baastanii laaptooppii oriijinaala hin taane yookiis immoo laaptooppii feetan takka bitachuu dhabuu dandeessu jechuudha. Kanaaf information jiru beekuu qabdu jechuudha. Laaptooppii bitachuu keessaniin dura parpasii akkamiif akka bitattan, laaptooppii gaafa bitattan immoo waa'ee laaptooppii irraa maal beekuu akka qabdan walumaa gala information jiru isinii kenna jechuudha. Laptopii egaa barataa yoo taatan fakkeenyaaf egaa barataa yoo taatan iyyuu laaptooppii isin bitattanii baajata keessan irratti dhaabbatee gosa barattan irratti dhaabbatee adda addummaa qabaachuu ni mala jechuudha. Eeggoon isin jiru barataa fayyaa yoo taatan, barataa injiinaringii yoo taatan, barataa kan biraa yoo taatan laaptooppii isin bitattanii adda addummaa ni qabaata jechuudha. Fakkeenyaaf egaa barataa fayyaa yoo taatanii laaptooppii isin bitachuu qabdan more focus kan isin irratti gochuu qabdan tokko baatirii isaa irratti focus gochuu qabdu jechuudha. Sababni isaas maaliif baatirii isaa irratti focus gochuu qabdu yeroo dheeraa teessanii dubbistu amma chaarjessuun isin rakkisuu danda'a. Yeroo hundumaa chaarjerii laaptooppii baatanii laayibireerii walii gadi kan karaatatu isinitti ta'an ta'eef baatirii isaa sirriitti cheek godhachuu qabdu jechuudha. Even namoota barataa fayyaa bichaa otoo hin taane namoonni hundi kamiyyuu laaptooppii gaafa bitan baatirii isaa sirriitti cheek gochuu qabdu jechuudha. Baatiriin isaa yoo xiqqaate sa'aatii 5 fi isaa ol kan turu ta'uu qaba jechuudha. Sanaa gadi yoo ta'e xiqqoo isin rakkisuu danda'a jechuudha. Amma gaafa chaarjessan carraan chaarjeriin keessan isin jira amma gubachuu jiraachuu danda'a. Even yeroo hundumaallee bakka yeroo hundumaa boorsaa keessanitti chaarjerii baattanii deemuu isinitti ta'a jechuudha. Kun immoo ba'aa kan biraa isinitti dabala. Barataa fayyaa yoo taatan, barataa yeroo dheeraa dubbisaan kan dabarsitan yoo taatanii namoonni hundi kan biroon iyyuu consider gochuu qabdu. Kana gaafa laaptooppii bitattanii baatirii isaa sirriitti check godhachuu qabdu jechuudha. Inni kan biraan waan isin consider gochuu qabdanii storage isaa yeroo isin jiru xiqqaate 500 isaa GB 500 isaa ol utuu ta'ee baay'ee filatamaadha jechuudha. Sababni isaas laaptooppii keessatti fiilmii adda addaa itti fe'achuu dandeessu, faayila adda addaa itti fe'achuu dandeessu, viidiyoo miimoorii, footoo miimoorii waan adda addaa itti fe'achuu dandeessu. Kanaaf storage isaa baay'ee murteessaadha jechuudha. Storage fakkeenyaaf fileeshii fayyadamuu dandeessu rakkoo hin qabu. Garuu yeroo hundumaa carraan fileeshiin isin jalaa baduu jiraachuu danda'a. Carraan isin jalaa cabee faayilli keessan isin jalaa baduu jiraachuu waan danda'u storage isaa 500 isaa ol utuu ta'ee baay'ee tokko filatamaadha jechuudha. Gaafa laaptooppii bitattan storage isaa 500 isaa ol osoo ta'ee baay'ee filatamaadha jechuudha. Inni kan biraa laaptooppii gaafa bitattanii waan isin consider gochuu qabdanii weightiin isaa baay'ee murteessaadha. Keessumaa barattoota yoo taatanii laayibireerii hundumaa baattanii gaafa deemtanii bakka isinitti ulfaachuu waan danda'uuf weightiin isaa consider utuu gootanii laaptooppiin namoonni mana bira teessanii fiilmii irraa ilaaluuf yookiis immoo biiroo keessatti fayyadamtan rakkoo hin qabu. Laaptooppiin baay'ee weightiin isaa guddaa ta'e bittanii rakkoo hin qabu. Garuu laaptooppii slim ta'e bakka baay'ee salphaa ta'e baachuuf
kan namatti hin ulfaanne osoo bitattanii baay'ee filatamaadha jechuudha. Barattoonni yeroo hundumaa baatanii walii gad deemu keessattuu yuunivarsiitii keessatti carraan hatamuu isaatii baay'ee bal'aadha. Lookerii yuunivarsiitii gawaama beekamaadha. Yeroo baay'ee carraan baatanii walii gad deemuu keessanii waan jiruuf gaafa laaptooppii san bitattanii weight isa consider osoo gootanii baay'ee filatamaadha jechuudha. Kun agas mara waan adda ta'e qabu garuu consider osoo gootanii gaariidha. Inni kan biraan waan isin itti consider gochuu qabdan gaafa laaptooppii bittanii horii isaa fi generation isaa sirriitti consider gochuu qabdu. Horii isaa fi generation isaa yeroon isin jedhu keessattuu gaafa barattoota engineeringii bakka graphic design waan tokko design gochuuf minaaminidhaa fi dirqama waan isin consider gochuu qabdanii raamii isaa fi generation isaa baay'ee murteessaadha jechuudha. Yeroo isin jedhu raamii isaa baay'ee xiqqaadha yoo ta'e akka barbaadanitti smoothly isiniin deemu faayilota gurguddaa isiniin fe'u. Fakkeenyaaf hojii kan biraallee yeroo hojjettan fakkeenyaaf faayilota baay'ee gurguddoota sooftiweerota baay'ee gurguddootan warra akka Adobe Premium fa'aa kana amma fakkeenyaaf namni akka Adobe Premium laptopii raamii lama irratti fe'uu yoo barbaade laptopatti isa jalaa cufuu danda'a jechuudha. Sababni isaa sooftiweeriin sun baay'ee haayilii waan qabuuf waliin gitu jechuudha raamii isa sana sochoosuu waan dadhabuuf kanaaf gaafa laptopii bittanii yoo xiqqaate raamii 4 isaa ol yoo xiqqaate jechuudha 4 isaa ol osoo ta'ee gaariidha. Keessattuu namoonni viidiyoo ediitii ittiin gochuu barbaadanii, namoonni hojii onlaayinii saniin hojjechuu barbaadanii, namoonni footoo ittiin ediit gochuu barbaadanii, warri akka barataa injineringii warri taatan, warri aarkii diizaayinii minamni adda addaa warri kaastanii keessattuu isin moor raamii 8 fi isaa ol ta'ee filatamaadha keessanii jechuudha. Garuu namoonni kan gaafa laaptooppii bitattan immoo raamii 4 fi isaa ol osoo ta'ee baay'ee tokko filatamaadha jechuudha. Jenereeshiniin isaallee jenereeshinii durii fakkeenyaaf bakka yoo xiqqaate eezi generation 8ffaa isaa ol ta'e gaarii natti fakkaata akka kootti gaarii natti fakkaata generation sana isaa ol bitattanii jechuudha. Generation sanii gadi jiran xiqqoo turaniiru waan ta'eef waan amma jiru wajjiniin xiqqoo hanga ta'e tokko adda addummaa guddaa qaba jechuudha. Laaptooppoota warra smart ta'an reefuu ba'an kanaa wajjiniin adda addummaa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf gaafa wanta kana consider gochuu qabdu koorii isaa Core i5 fi isaa ol ta'e kooriin isaallee baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni laaptooppii akkuma beekamu gatii xiqqaa baastanii bittanii maallaqa guddaa baastanii bittu gaafa bittanii immoo waan hin taane bituu hin qabdan jechuudha. Kanaaf wantoota kana hundumaa consider gochuu qabdu jechuudha gaafa laaptooppii bitattanii. Biraan immoo gaafa laaptooppii bitattan waan isin consider gochuu qabdan gosi laaptooppii isin bitattanii illee baay'ee murteessaadha jechuudha. Laaptooppiin keessan yoo akka tasaa isin jalaa miidhamee suphisiisuudhaa fi sirreeffachuudhaa fi waan akka salphaatti mi'a isaa assis gochuu dandeessan bitachuu qabdu jechuudha. Laaptooppoonni biyya keenyatti baay'inaan beekamoo ta'an HP dha beekamaa kan ta'e HP kan iddoo barbaadanitti accessibility jechuudha. Miisaa yoo isin jala miidhame haala salphaatiin sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Hanga ta'e deeliin illee ni jira. Asiriin fa'aa kunillee darbanii ni jiru. Laaptooppoonni kan biroon kanarraan ala ta'anii xiqqoo iddoo hundumaatti access gochuu dhiisuu dandeessu jechuudha. Yoo akka isin jalaa miidhame carraan mi'a isaa access gochuu keessanii xiqqaadha jechuudha. Kanaaf wantoota kanneen kana consider gochuu qabdu waa'ee dhimma laaptooppii wajjin kan wal qabatu hanga ta'e information ta'e wayii isiniif kenneera yaada. Hanga maatiin wajjiniin turtanii viidiyoo kana like kan hin goone yoo jiraattan subscribe yoo kan hin goone yoo jiraattan ammallee irra deebi'ee isin gaafadha. Like subscribe gochuun akkana jajjabeessan isin gaafadha. Waan gaaffii isinitti ta'e immoo komentii keessatti na beeksisaa waan na wajjiniin turtaniif guddaa galatoomaa.